Rakkoolee namoota keenyaa warroonni miilli yookiin lukni dhukkubu akkasuma mootuyyuu lukkeen isaanii hidda yookiin ammoo hidda bifa garaagaraatiin makaman kan hidda yaasu jilba akkasuma mul'ii irraa gadi qabee hanga koomee lukaatti. Assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatu. Ashamaa harka fuune Oromoo koo guutuu amantiif kutaan osoo waliin qoodin jira jirtu siniin jedha. Isinirraa badee jira. Garuu har'a kan hin qabadhee dhufee rakkoolee namoota keenyaati. Irra caalaa dhukkubni kun yookiin dhibeen kun shamarran irratti kan argamu. Keessattuu shamarran keenya kan biyya Arabaa keessa jiraatan yookiin mana Arabaa hojjetan. Haalaan dhukkubbii lukaa akkuma nu hundi beeknu yeroo dheeraa yoo dhaabatanii fi akkasuma mootuyyuu yogguu hiqaa dhiqan mana saramii kara deemanii walawwalan faana irratti kan dhukkubuudha. Haa ta'u malee shamarran keenyaa tokko tokko darbee lukni isaanii hidda diimaa gurraachaa fi akkasuma mootuyyuu bulee yookiin bifa hin beekamneen bifa gara bunni dabuun yookiin magaala dabuun kan irratti yaa'uudha. Hiddi kun dhukkuba mataa ofii danda'e yookiin ammoo akkasuma wantoota adda addaa qoricha isaan ittisuu dandeenyus kan qabuudha. Kanaaf hanga xumuraatitti na wajjin turtii gaarii godhaa. Warroonni maatii koo taatan galatoomaa isiniin jedha. Kan hin qopheeffachuu qabnu jalqaba irratti qullubbiidha. Qullubbiin faayidaa guddaa kan qabuu fi akkasuma mootuu asiin durallee barsiisee jira. Garuu gaafii hedduu keessan gaafatamaa jira. Qullubbii kana yoo barbaanne ni quncisna, yoo barbaanne ni dhiisna. Garuu quncee wajjin irra filatama. Haaluma amma argitan kanaan caafii albees tahee caafii shukkatiin qaawwa babaasna. Qullubbii akkuma inni jirutti qoloqqollee jechuudha. Osoo qola isaa yookiin quncee isaa irraan baasini. Sababbiin isaa qunceen qullubbii qofti bu'aa hedduu fi akkasuma albuuda hedduun kan badhaadhe waan ta'eef jechaadha. Namoonni zayitii zayituunaa uumamaa yookiin zayitii zayituuna orijinaala ta'e qopheeffachuu qabdan. Namoonni biyya jirtan zayitii zayituuna argachuu hin dandeenye dhadhaallee ni taha. Dhadhaa osoo hin bayisin dhadhaa dheedhii yookiin ammoo dhadhaa haarayaa jechuudha. Kanaaf zayitii zayituuna qullubbii kenna burcuqqootti wanni qodaan nutti nahinu burcuqqoo tahuu qaba. Yoo barbaadan qodama zayitii zayituuna kanattis qullubbii guuruu ni dandeettan. Haala kanaan qadaannee kennaa jechuudha hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa torbaan tokkoof kenna. Garuu har'a kan hin qopheesse qabadhee dhufee jira. Akka gaafa kalii hojjadhee teennee obsaan eegaa jirruu fi akkasuma namoonni hedduun eeguu dadhabdan akka hin taaneef jecha dura hojjadhee isinii dhufee jira. Kana qadaannee torbaan tokko kenna. Namoonni haaraa hojjetattan haaluma kanaan qadaaddanii torbaan tokko keettanii ergas yommuutuyyuu kuno kan torbaan tokko dura kenne isa kana jechuudha. Kana achi kaayanne jechuudha. Maaliif waan kana qabuuf jechuudha. Hundi kenna mana Arabaa keessatti dhaabachuudhaan akkasuma mootuyyuu saramiika irra deemnee baay'ee kan dadhabnee fi lukni nu dhukkubu hidda lukni kenna godhate zayiticha kenna kan torbaan taa'e kana fuunee dhimbiimnaa jechuudha. Kan amma isin beekuu qabdanii hordoftoota fi kabajamtoota kiyya zayitii zayituuna irratti xiyyeeffadha. Zayitii zayituuna bakar jedhaati. Eessaayyuu Arabatti yoo himtan Arabni isinii hima. Zayitii zayituuna orijinaala fiddanii qullubbii haala kanaan itti naqxanii torbaan tokko kunoo as keessatti erga inni zayitiin fi qullubbiin walitti bahee zayitiin kunuu foolii qullubbii fudhateen booda haala kanaan dhimbiibnaa jechuudha. Dhimbiibamnee zayitii kana achi kaayanna yookiin ammoo yeroo hunda galgala hedduu ciisicha keessanitti uffata keessan jijjiirattanii zayitii kanaan qaama keessan luka keessan bakka hiddi jirus tahee bakka hiddi hin jirre luka keessan qubaa miilaa irraa fuutanii haga mul'iititti luka keessaniin sukkuumtan. Kana jechuun namoonni hedduu waan kana siin duras barsiisee irrallee fayyadamtanii jirtan. Karaa biraatiin qabadhee isinii dhufe. Akkasuma qollee shunkurtis bu'aa hedduu qaba. Waa'ee hidda luka keenyaa irraa balleessuuf jechuudha. Kanaaf irra caalaa filatamaan dhibbarraa dhibbatti kan yeroo hunda fayyadamee ofii kiyyaa arge zayitii zayituunaa fi qullubbiidha. Qullubbii adii jechuudha. Itti aansuun ammoo hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa qullubbii adii tokkicha mataa tokkicha fuuna yookiin firii tokkitti fuuna jechuudha. Maaliif jennaan qullubbiin faayidaa hedduuf namoonni dhukkuba kintaarootiitiin saaxilamaa jirtanis taatanii infekshinii yookiin hooksisaa gadaamessaatiin rakkataa jirtan isa kanallee gaaffilee hedduutu gaafatamaa jira. Biizii sababa taheef isinii qabadhee dhufuun hedduu natti ulfaate akkasuma mootuyyuu maal isiniin jechuu danda'a wantoota hedduudha jechuudha jireenya kana keessatti kan namni baadhatee deemu alhamdulillahi kanumaaf
fi ka biizii ta'uun iyyuu waan tokko mire qullubbii kana fuunee kunoo mataa qofa irraa murree gadi babbaqaqsinee jechuudha daqiiqaa 10 lafa kenna jechuudha wanni isin beekuu qabdan osoo ofitti hin kaleessin daqiiqaa 10 erga addaan babbaqaqsinee albeen jenne lafa kenneef zayituunuma kanaan tuunee kunoo haala kanaan qaama kenna afaan gadaameessa yookiin qaama saalaa kenna irratti dibachuus tahee akkasuma mootuyyuu bakka kintaaroti qullubbii kanaan tuqaa jechuudha zayitii kanaan tuqaa zayitii qopheeffanne wanni isin beekuu qabdan jalqaba wayitti qicanna jechuudha maanka takkitti malee as keessatti hin tuu'inuni waan saanirra jiru san yookiin burcuqqoo waan xiqqoo wayitti qicanne haala kanaan ittiin tuqaa bakka kintaarotis yoo ta'e bakka sagaaraan bahuun kintaarotiin ala baheen itti dibna akkasuma mootuyyuu gadaameessaa kennallee qaama yookiin afaan saalaa irratti kan dibnuudha jechuudha infekshiinis tahee rakkoolee adda addaa irraa furmaata haala kanaan ni arganna itti aansinee karaan biraa namoonni lukni ammatti isin dhukkubus tahee rakkoolee adda addaatiin ammatti saaxilamaa jirtan qullubbii hanga barbaanne firii 7 haa ta'u akkasuma mootuyyuu quuncifnee kukkunna jechuudha ammas irra deebi'ee yeroo hedduu waa'ee dhimma qullubbii yoo barsiisu daqiiqaa 10 hanga 15 lafa kaa'amuu qaba nyaatattis godhus taatanii qorichas godhachuu yoo barbaadan lafa kaa'amuun dirqama sababni isaa ho'insi isaa sadarkaa guddaa waan ta'eef seentigireedii ol'aanaa waan ho'uuf baay'ee kan nama gubuu fi miidhaa addaa nama rageessuuf lafa kenne erga inni hara baafatee haala kanaan zayitii zayituunaan naynee zayitii zayituunaa mootuyyuu mukreef yookiin mootuyyuu kan arabdoonni nyaata ittoo ifatu san keessa keettanis ho'isuu dandeettanii garuu akka ogeeyyiin isaanii qoratanitti isas tahee gastiira yookiin almuuniyeemiin waraqaa dhukkuba kaansarii yookiin mootuyyuu dhukkuboota hedduun kan saaxilamaa jiranii haaluma salphaa ta'een isin mootuyyuu bishaan danfiftanii saanii keessan bishaan ho'a keessa kaa'uu dandeettanii akkasuma maxxabashaa adda addaa irratti zayitii zayituuna kanaa fi qullubbii daqiiqaa 3 walitti ho'iftanii haala kanaan dhimbiibdanii kamis tahee ka fedheyyuu haa ta'u erga dhimbiibdanii geessitanii ammootuyyuu qodaan keessan ammas burcuqqoo tahuu qaba qodaan kenna yooma kamiyyuu jechuudha wantoota qoricha kanaa kan hojjetannu burcuqqoo osoo tahee irra filatamaadha laastikis tahee qorqoorroon bu'aa hin qabu yookiin ammoo miidhaa adda addaa ogeeyyiin irratti kan walii galan akka nurratti fidu eessattuyyuu qodaa burcuqqoo kan argachuu dandeettanii mara dadhabamu ammootuyyuu burcuqqoo keessan kan bishaan itti dhuyidan kan buna itti dhuyidan qulqulleessitanii dhiitanii qadaada gahaa itti gootanii itti fayyadamuu dandeettanii haala kanaan gootan jechuudha jarjaraan namni barbaadan torbaan kaa'uu hin dandeenye qullubbii firii 7 kukkuttanii daqiiqaa 10 lafa tursiiftanii ibiddarra daqiiqaa 3 zayitii zayituuna wajjin akka nama dhadhaa baay'isuu namni dhadhaa hin beekne hin jiru afaan oromoo tahes namoonni Itoophiyaa guutuun hin beeytanii kanaafi haala kanaan burcuqqoo itti naqattan jechuudha qodaa burcuqqoo hin gizaazatin naytanii qadaada keessan itti gootanii haaluma reef jenneen luka keessan quba irraa fuutanii hanga mul'ititti ittiin sukkuumattanii jechuudha kanaani itti aansu namootuyyuu ispoortiitu jira ispoortii namoonni lukni haala misiniin jedhu dhukkubuu fi hidda qabu kana fayyadamaa bishaan sirriitti dhuguu qabdanii jechuudha bishaan burcuqqoo 8 hanga 9 booda sanii namootuyyuu luka keessan haala kanaan ol qabdan ispoortii inni tokkoffaan kunoo akkuma nama saayikilii oofuu yeroo 10 jechuudha takka 2 3 4 5 6 7 8 9 10 jettanii haala kanaan itti fuftan jechuudha torbaanitti al 3 ispoortii kana godhuu qabdan torbaanitti al 3 inni lammaffaan namoota ispoortii lammaffaan haaluma margitan kana luka keessan yeroo takka ol dhaabdanii yeroo 10 yookiin sakandii 10 lakkooytan jechuudha itti aansitanii luka itti aantu ol qabdanii yookiin ol dhaabdanii sakandii 10 yookiin akkasuma mootuyyuu yeroo 10 lakkaatan jechuudha namoonni isinii danda'ame hanga 15 illee osoo lakkaatanii bareeda ispoortii fayya qabeessaa fi akkasuma immoo faayidaa qabu inni sadaffaan ammootuyyuu luka keenya girgiddatti ol qabne hara baafachiisaa yoo barbaadan dabareedhaan luka takka girgiddarra dhaabaa yookiin ammoo takka gad deebisuudhaan ni dandeettanii itti aansuun ammootuyyuu luka keessan al 3 jechuudha sakandii 10 qoodanii daqiiqaa jechuun daqiiqaa 30 osoo hin tahini sakandii 30 fi sakandii 10 hara baafata akkasitti luka keessan bakka takkalee ol dhaabdanii deebisuu dandeettanii yoo isinii danda'ame haga daqiiqaa 15 illee turuu ni dandeettanii hedduu fayya qabeessaa fi ammoo faayidaa hedduu kan irraa argattanii hiddi bulees tahee akkasuma ammoo tuyyuu magariisatu jira akkasuma gurraachatu jira hiddi luka kennaa kuni deemee jechuudha kan dhiiga kenna onnee irraa bahee asiifachi faca'anii onnee keessatti akka deebi'u jechuudha erga hiddi
kun haala masin argitaniin kunoo xaxalafamee yookiin ammoo wal marii akka gaalee jechuudha kan taa'aa jirudha. Namoonni haala kanaan dhukkubbiin hidda kanaa isin dhiisuu didee akkasuma dhukkubbiin lukaa isin dhiisuu didee kana fayyadamtanii yoo dadhabdanii bishaan dhugdanii qorichoota amma isinitti hunda fayyadamtan karaa mana yaalaa deemuudhaan ogeessan dhiiga keessan kennitanii dhukkuba tiruus tahee akkasuma dhukkuboota onnee dhukkuba meeshaalee garaa keessan keessa jiru laallamuun isinirratti dirqama isiniin jedha. Ufitti callisuun gaarii miti Oromoo koo guutuu namoonni afaan kana dhageettan waa'ee luka kenna hiddi yaasuu isin yaachisuu osoo hin tahin haala kanaan qoricha mana keessan keessatti fayyadamuudhaan yoo kanaan fayyadamtanii fayyuu diddan gara mana yaalaa deemtanii fayyadamuu hin dagatinaa isiniin jedha. Garuu ammootu qullubbiis tahee akkasuma zayituunni bishaan dhugaa ispoortii kana wajjin isinirraa balleessa jedhee abdiin qaba. Ispoortii biraallee tokkotu irraa hafe jechuudha waan kanaa wanni ol qabatu haalaan naan mijanne akkasuma immoo yoo naan mijate guyyaa biraa isinii fida irra caalan ammoo isaanuma kana jechuudha. Kanaaf hundi keessan horaa bulaa turtii gaarii fayyaan faayaa Oromoo koo guutuu Orooni maatii koo taatan galatoomaa isiniin jedha. Warri maatii koo hin taane subscribe gochuun akkasuma mootuyyuu gaafiin isinirraa hin qabu yoo jiraate namoota viidiyoo YouTube kiyya jala share godhu viidiyoo isaanii subscribe godhaa fi obboleeyyan koo isin jaalladha hedduu galatooma horaa bulaa.